ስላለው የትኛውንም ሴት ሲያይ ቆንጆ ነሽ ይላል ማለት ነው። አይ አይደለም እኔ ነኝ ማርያምን አልሰማም። እኔ ነኝ ያልኩት ነው። ኖ ፈሶልሻል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ለማንኛውም በቃ ቻው። ቻርጀሬ ዘጋ ነው። የሆነ ሰው አስገባኝ እያለ ነው። አንድ ሰከንድ አስገብቼው ዘጋለው። እንገናኛለን በኋላ ቻው። ቢላል ከም ጀረከኝ ቢላልን ገልጭ አቱት ቻርጂ ኮት ያማ ነጀራጩ ፌራ ወላሂ ናፈቹ ዲዴ አብርሃም ኦኬ ወይኔ ቢላልን ساعتين قال شو من غياري بلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما شاء الله بقى ربيني كان سيجي الحمد لله والله ربي وان أفان في فدو جتا بقى ربين سفايسي بقى ربين أمو الباسي فولا بريدا كان ربي أقول سباسي ما شاء الله الماء جولة كيتيف ماتي كيتيف اللي بقى ربين سفايسي آمين 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 والله سيكو فاميتي كمان على سنكيس سيني نموت هدوتو سولي سيني چون دنداما نمني أكوما كجيب بجرو خسجالة اللي جرا أي يا بيبي كودي فما قداشي والله العظيم سيفندا ولا جلار كم بينا سيدا ولا فيديو تو كنا يرجع ميكا ناتكي التراب سنتي واي كوتي دي Dese warabe mal goda inka su yade nabira chisa video to kola mamiti hada tiyata anjala do an guyatu ko namni innat libda najeren be ko gafa asibiti finfinne kesi yiro namni yo innat libda tin ko warasani fenna dani yo kana na manjara wallahi da yake sabus aka da kana miti namnu nabira to wana hada na manar rabsu هذا تيجي ترب سماء هذا علماني سني ترب سماء قرو الحمد لله كايون كنا قدان مباركين أكني دابتك أو في خومنا دندن إنه في ياد دندن إنه برا دابت جودا يعني كنا مو بكنو غيره هاتي نوجالا أنا ما فيش برباد شفتا جولة كتي برباد شفتا ماتي كان كتي برباد شفتا كوبا كنجراتو با ربين كنا سجى جدا الحمد لله رب العالمين نمني ربي نقلتهم فني كاوا قالتي فتونا تيجي ورنا جالتهم بوتهم فولو قلاني والله نا قالتي فداني مالك أنا لكي فتى جرنا نان كرن لبرا غرغرسا نان كرن مالك أنا لكي فتى مالك مبارك تبكت تيجرا فولن سني كنا سوني سني كنا نجرينا لكي فتى لكي فدنا رمو مالك أنا لكي فتى مالنا نان كرن مجانكون نان كرن كباران جنني مالك أنا لكي فتى مالك كو أكن نما براكا بوريجي نالك فتى جنان بكتة هاتي ساتك كاتك كارن نكون عرب سمين بيكو هذا ساتين ناتن ملار جدني أرجع عرب سني نتيجة نامي والله أستاذ كينغا شيء تمامين اللي كسمة جولا هذا ساني عرب سن غرو وراد إيسا وما بتيابشيرو أنا أتيتي يا سنيف صدر كاسين بوزو أتيتي أنا منداتي أو لما أتوسني لي صدر كاسين بو غرو وار بالله سنة ودون جرى نوما متي بعد ربي مبارك فايس أنواني قدان أتيتي نالي ربمتي براندا كونا مسواجري والله جتشسان تكتندي من مبارك سلا أكنا ماتي باي سوشيال ميديا أركا كوامي باي منا متى غرق الشيء فيديو ورابسان سياغر سيساي فيديو نقطو نار كير waraabee jira ofii kan namni waraabuu miti ajandaan godhadhee guyyaa takka irraan dubbadhu jedhee sababa kiyyaaf hayyoonni aalimman kayoo ammatti deemnu kun hundi badinnaa jedhee itti dhiise mubaarakuu waan inni irra bu'uun beeku namni hin galaafin du'aa isaa iyyuu hin beeknu jechoota akkanaa kanneen irratti waan hin taane ajandaa baanee achi taa'ee namni dhaga'u jechuu hin danda'amu mataa nama kanaallee nyaannee fayyaa isaallee deebisuuf jennee fayyaa isaa balleessuun hin ta'u kan jedhu hin dhaabe waan isin ajaa'ibu sagalee isin irraa qaba laal waan an waraabe dhugaa rabbi sitti himuudhaaf suuraa namaatti mul'atinnaa shakkii malee warri jaallatan kana booddee dhokfadhaa jaalalaa qabdan wallaahi wabillaahi kana booddee la dhagaartu warri jaallatan ajaa'ibsanu jaalalaa naaf qabdan dhokfadhaa ana haati keessaa arrabsamuu miti wallaahi ila laal takka jedh suuraa maxxansanii asirraan akkasin agarre lama jedh ولكن سديجة سورة ورابة أفور جد الورابة
harkaa garuu gaafa na arrabsaniif gaana xiqqeessan san kaa'uunki yaani mubaarakiin bakka wayii geessinee sagalee taanee fi bira dhaabbachuudha malee kaleessallee gaafa jalqabni kun waan kana illee fedhiidhaan waa hedduu haasame baga fayyite ati wallahi alhamdulillah an wanni sirraa jedhu baga fayyite ittaansee akkasiin jechuu barbaadu namoonni gariin waan adda addaa si dhibuu akka hin dandeenyellee akka si dhibne keessattuu asii Meeksikoo akkanaattu jira asiin ammoo gara Giriikiititti akkana seenantu jira wantoota jiran hin jiranii wantoonni kunneen waan sillee miidhanii lubbuu qabsiisanii fiinyaa afuufanii siima ana siima ana alhamdulillah xiyyaara dhufellee fiinyaa bookaa ammoo gommaa wannaadhaan afuufanii akkasi fuudhaniiti ijoollee kabaasanii kaachi lubbuu isaanii baddeeddu jira kaachi poolisni ammoo seera jijjiiramee jira nama waggaa 8 waggaa 9 kaa jiru amma rakkatee maas keessa sammuu isaa tuqamee muka jala deemu jira deebuun danda'u achi deebuun danda'u gidduu kana keessa oduu biyyoota kana laakka'u seerri amma Awurooppaa keessa baheerullee seera jabatu bahee jira warroonni seera ala seenan hundi isaanii Tiraamp argitee namichi bu'ate amma waan godhe argitanii waan Tiraamp jedha doo xiqqaate nama kuma meeqa jiran kuma 11 miliyoona 11 akka riippoortii godhuudhaaf deema warroota waraqaa malee deebilee hin jiranii seerri amma ikoonomiin gadi bu'ee jira. yaa 11 akkasii namoota akkasiin jira abboo rabbi fayyaa sii kennee jennaan Kaayiroo miti Itoophiyaa galtee keessa jiraachuu dandeetta hojjetattee fayyaa qabdaa kulii baadhattee waan rabbi sii laafisu gochuu dandeetta karaan taaneen seenuun gaarii miti waan namni siin jedha yoo jiraate waan sanirraa ofirraa dhiisi wallahi hin godhu naaman inshallah kanuma kaleessa dhimma wayii tarkaanu qabaa ture galgala mana kiyya baddee ture dhimma wayii baabaa waa biratti rakkoo wayii mudhamtee na mana kiyya badee achitti deemee ati hasi dubbisu keessaa si dubbisa namni ittaansee ammoo waa'ee Turkii san irratti illee waa si dubbisu jiraabee inshallah waa'ee yoo gara keetti waan argamu jiraate waa'ee dhimma abbaa jabal sanirra wana tachi beetu yoo jiraate dhiyeena kanatti waa wayitu jira wanti xiqqoo achi dhibde wayiillee jira at least waatillee karaa sanii nama wayii waan beetu taate mucaan sunis akka deemee yaalamu baatii 3 ta'e kun oduu lafarra bakka sanii abbaa jabal naqunnamuu qaba Turkii miti kan inni deemu yaalaaf Turkiidha kanaafuu amma mubaarak keenatti ijoollee dhuma sikkoo mandoo jiru kan nama fidanii Turkiyana erganii mana kimii angale kana beekanu mucaa sikkoo mandoo dhalataa naannoo Asallaa kan waan akkasii kana irratti nama gargaaru hayaatiin beektaan talabaalee sana kan kalee lama fi jalaataan an gargaara sana yaadatta laata isiin illee kunoo jararka jirti amma mana yaalaa an itti yaalame kana jirti gati deebi Turkii namni dhuftanu na dubbiftan malee akka hin dhumne ijoollee Oromoo kutaa 11tu jira as kan barataa jiranu Turkii waadanuu as barbaarummaa danuu jira nama keenyaaf fi doktora gidduutti waan nyaatamu jira waadanuu jira gati deebi na dubbiftan malee Turkii nufina ummata koo isinii kan kennaan amma wanni harkaanu qabu obboleessa keenya santu harkaanu qaba baay'ee miidhamee haqallee nu biraa qaba kaleedha kan isaa mallaqni isaa guuteeraa fi mallaqni hin guunne mallaquma jiruuni akka achi deemuu fi taan irratti baafnee mana qabannee baabaan 30 irra nu qabaniirani bakka atillee yoo rabbi sii laaffise irratti argame waan fayyaasitu beekaa nu caalaa ati dubbachuu dandeessa. Finfinnee yeroo galee wallaahi dhaqeen ziyaaraan ijoollee hojjedhee bin ture bar gargaarsaa irratti illee ni beeka. Ammas inshallah irratti hirmaadhaan. Wallahi isa qofaa miti kan waggaa tokko guutuu qabadhee namoota waliin hin baafne jira ka waraannamee Sheekh Muhammad faanii yaadattanii ka Sheekh Muhammad mucaa Jimmaa ka dhimma kana fana warqeen qabatanii miidiyaa ol baasuuf jiran. Mucaa sanillee dhudhattanii ziyaartanillee isallee miidiyaa okkol ba'u godhaa jirra faayilii isaa dhumateera ijoollee jalaan gaafadheeti kunoo gara $1,100 ergee fi amma dhiiga binneefillee maatii nama 19 isifnee jirra dhimma kana nam tokko keessa kan jira numattu keessa bu'ee ayyaa mube keessaa waliin na bilbilee keessattuu waa'ee abbaa jabal kana amma sarkaanu qaba. Abshir la abbaa jabaliin yani baabaa Sheekh Raalistee sistee nan qunnamsiisa nama tallistaniin ergina.
Ayya inshallah. Keessattuu waa'ee viizaa irratti waan gaafa waa wayiiti jiraat inshallah mee keessan. Rakkoon qabaatinaan siniin jedhe. Ayya keessa isan dubbisiiti waan ta'e goona inshallah ayya. Jazakumullah khairan bisi biraa jiraatu ayya. Galatooma alfaadhaa isinin jaalladha. Wanni yaalaan keessatti yaalame kun mana yaalaa kana meedikaanaa moo meedisaanaa moo meedicaanaa moo maal jedhame dubbifamu kun meedicaanaan jedhee dubbisa maaliif afaan abbaa kootii miti waan ta'eef meedikaanaadha garuu meedikaanaa jedhama mana yaalaa namni keenya dhufee kalee isaatti bubuqqifamu mana kana mana keessatti yaalamaa tules mana kana ajeessanii akkas warri turkii akka jarraa turkiitti ajajamtan rabbiin meedikaanaadha hayaatis kan kalee isii jijjiirata hartuu jaambaaleen suni kanaaf warri turkii akka jarraa ajajamtanii gargar rabbina fide yoo rabbi bashannanaa sina fidu dhukkubaa sinin fidini yoo akka carraa amma dhukkubaan dhuftani karaas akkasii itti deemtan maaliif anis waan shawwadame gatiin qabu akka shawwadan tan barbaadu sinin jaalladha galatooma I love you bye.